Kun VOA afaan Oromooti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo, intarneetii, saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon attam ooltan. Guyyaan har'aa amajjii 13 barrisaa 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Aagituu Eda'oo Guddataa ka biyya Xaaliyaanii keessatti hojii qonnaa horsiisa re'ee fi bu'aalee isaaniitiin haadha qabeenyaa ta'uun kan baqattoota gargaaraa turteef dhiheenya ajjeefamte reeffisee kaleessa Finfinnee seenee har'a sirni awwaalchaseetii gaggeeffameera. Garee mormituurraa dorgomaan pireezidaantummaa Ugaandaa Baabii Waayin kaleessa humnootiin waraanaa kan biyyatti mana isaanii weeraruun waardiyyoota isaa keessaa tokko reebuu dubbatu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tibbana dargaggootaaf dubartoota hojii hin qabne 28,000 ol ta'aniif torban lamaaf gosa hojii isaan irratti hojjechuu barbaadaniin eega leenjisee booda gara hojiitti akka seenan taasisee jechuun ibsee jira. Isaan kana irratti qophiilee qindeessine qabna. Gulaalaan ejjennaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu kan har'aaf qabnu keessaati. Kanneeniif kabiroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan jedha dhaggeeffatoota keenya. Piroodiwusariin tamsaasaarraa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara sooraatti dabarra. Babaaruu tola jarheen namni waldhaab gosaatiin Binishaangul Gumuz aanaa Dibaatee keessatti ijjeessan jedhanii haga ganam kanaatti 80 yaayyuu ga'e akka oduu argannetti akka warri baqannee baane jedhe VOA'tti himetti warra kanaan fixan hin awwaallelle bulchoota naannootiif ta federaalaa tan irratti ammattoma hin jenne. Muummeen ministeera Itoophiyaa Leenjii Dabre keessatti rakkoo naannoo sun irratti mari'achuuf achi dhaqetti horee nagaa naannoo sun hedduullee iyyabuun beekama. Filannoon Itoophiyaa akka karoora baay'eetti jishan keessatti taate akkasitti warri dorgomuuf qopheesse milkeet filannoo gurraacha biyya yaayeeti filannoof qopheessedhan eegan. Paartiin badhaadhinaa akka itti gaafatamaan damee filannoo tana obbo Zaadii Gabrahaa jedhetti akka filannoon tun seena qabeetti taatu tolchaa dorgomti. Itti gaafatamaan paartii Sooshaal Dimokiraat Piroofeesar Beyyene Phexros illeen mootummaan akka filannoon tun filannoo nagaa taateen hojjedhaa jechuun waan abdiin eegatan jedhe. Naannoo Tigraayitti ammoo akka itti gaafatamaan paartii Demokiraatii Tigraay Dr. Aregaawii Birhee jedhetti haalli jiruuyyuu filannootti gufuu ta'uun oolu. Paartiin Izeemaalleen akka oduu himaan paartii isaanii obbo Naatanaayil Fallaqee jedhetti filannoo tanaaf durumaanuu qophaa'aa baate. Rakkooleen jiran ta filannoo tan gufachiisuun oolu jedhani waldhaab daarii Itoophiyaatiif ka Suudaan dhib koronaa waldhaab gosaatiif waan akka hanfaa jedhanii jedha. Misfiin Irraagee ogeeyyoota maqeeffatee gabaasetti. Ugaandaan bor pireezidaantii filatti teessoo mootummaa biyyisuunii Kampaalaatti eegumsi jabaa jira. Waraanni biyyisuunii lafeeyyaa karaa eega warri lafa waan taa'uuf umirra caqasuu jira. Pireezidaantii warri Musveeni marroo jaheessuuf dorgomuutti jira. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu Ugaandaa Baabii Waayin jedhetti waraanni biyyisa halee manumatti itti seeneetiin warri isa eegu nam tokko dhaane manallee gargaggalche soqe. Filannoon duratti Ugaandaan miidiyaalee hawaasummaa sooshaal miidiyaa cufaayyuu yaayyuu cufatti. Halimmaa Atumaaniitti Kampaalaa erge jalanneen nutti. Weellisaan gara nama siyaasaatti jijjiirame Baabii Waayin guyyoota darban 5 duula filmaataan gaggeessine sababiinsaas aangootatu sochiisaa uggure. Oduu gabaastotaaf kibxata kaleessaa akka ibseetti garuu This morning my house was raided. Wiixata kaleessaa ganama mana koo weeraran. Namoonni 2 kan mooraa koo keessaa biqiltuu kunuunsan fudhatan. Waardiyyaa koo akka hamaatti reeban. Namni filannoof ergamee fi qindeessaan adda baafamanii hidhaman. Riphxe loltoota filannoof kaadhiman himata jedhutu irratti dhiyaatee jedhe. Paartii Naashinaal Yuunitii Pilaatfoorm jedhamuu fi kaadhimamee pireezidaantummaaf duulana filadhaa gaggeessaa ka ture Baabii Waayin Baatii muddee dabre Koomishinni filannoo konyaalee 12 kanneen maadhee mormitootaati jedhamanitti duula akka hin gaggeessine dhorkeen. Kunis ittisa dhukkuba COVID-19 ilaalchisee qajeelfama ministirii fayyaa irraa kennameen ta'uu koomishinichi ibseera. Gama kaaniin deeggartoonni paartii Baabii Waayin 100 caalaan mana hidhaa guutummaa biyyattii keessa jiranitti hidhaman. Poolisiin akka jedhutti kanneen hidhaman kun dargaggoota filannoo dura sochii yakkaa gaggeessuuf qophaa'aniitti jedhe. Mormitoonniif qabsaa'onni mirga dhala namaa akka himatanitti
mootummaan injifannoo pireezidaantii Yoweri Museveniif karaa banaa jira. Museveniin waggootii 34 Ugaandaa bulchan. Dubbii himaan poolisii akka jedhanitti Baabii Waayin kamisa borii sagalee eega kennee booda dhokochuuf akka jiru odeeffannoo qabatamaa kan basaasaa qabnaa iddoo inni itti dhokochuuf jirus embaasilee keessaatii jedheera. Lammiiwwan Ugaandaa kamisa borii sagalee kennuuf eeggataa yeroo jiran kanatti mootummaan miidiyaan hawaasaa akka cufamu waan godheef carraan argachuuf qaban xiqqoodha. Kaampaaniileen bilbilaa battalumatti tajaajila marsariitii hawaasaa fi dhaamsa barreeffamaan darban akkasumas bilbilli hanga yeroo hin murtoofnetti akka cufamu koomishinni quunnamtii kan Ugaandaa ajaja kennee jira. Goodluck Jonathan nama waldaan qarqaarsa dinagdee biyyoota Afrikaa gama dhihaa filatan. Akka jechisaatti waraanni biyyi Maalii irraa mootummaa fudhate. Akkuma waadaa galeejjii 18 keessatti akka uummatni abbaa fedhe filatu ni tolcha. Agasittuyyuu waan hedduu qaqqajeelchee uummata suniif qopheessuun oolu. Tan ammoo akka inni tolchu abdii qabaa jedhe. Madagaskar iddoo xiqqayyoo garbindii jidduu qubattu. Labsuunitti nam miliyoon tokkootiif 400,000 beelayitiin qarqaarsee gachuu jira. Ganna sadii keessa oola bokkaan argan. Sun irratti ammoo dhibii koronaatti dhufeetiin rakkinni guddaa kan keessa nama buusee jedha. Tokkummaan mootummoota gabaas baasen. Vaayirasiin koronaa miilga hin dhaabanne Afrikaaf ardii hedduullee irmammaruu jira. Addunyaalleen qorsa argattaan waliin gahaa nama ofiitiin himuu jirti. Akka ministeerri fayyaa Tuuniziyaa jedhetti biyyattii isaaniillee guyyaa 4 keessatti mala haaraa baafatteetiin karaa dhukkuba kan ofirra dhoortuun falachuu jirti. Tuuniziyaan biyya Afrikaa gam kaabaa jirtu. Nam 100,000tiif 65 irratti habiisuun irratti dhib kan argan. Tanzaaniyaa keessa nam 5,000tiif 340 caalaatti koronaan lubbuu dhabe. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaatti paartii Demokiraatii fi Rippaabilikaan keessa nama hedduu akka pireezidaantii Tiraamp ammallee himataniitiin karaa hojii irra buusuu danda'an irratti seeritti qixeeffachuuf irratti mariitti jiran. Demokiraatotni pireezidaantii Tiraamp akka deeggartooti isa torbaan dabre keessa Kaapitool Hiil yookaan ammoo lafa Koongireesii Ameerikaa dhaqaniitiin jeeqan tolchi jedhanitti himachuu jiran. Miseensoti mana marii Ameerikaa harka paartii Demokiraatii jiru ammaan tanaayyuu karaa pireezidaantii Tiraampiin himatan irratti yaayyuu walii galanii mannoota seeraan jalqabuuf yaa'uu jiran. Waayilallee itti barbaadachuu jiran. Gamkaaniin ammoo Ameerikaatti warra torbaan dabre keessa Kaapitool Hiil yookaan ammoo Koongireesii Ameerikaa duudeetiin jajaajabse barbaaduutti jirani. Hagammaatti nam 70 caala qaqqaban. Wanjala akkaatiin himachuutti jiran. Toora balleessa tanaan shakkan keessa nam 170 yaayyuu beekanii barbaaduutti jiran. Jari deeggarsa pireezidaantii Tiraamp baay'eetiin lubbuun namaalleen harki isaaniitti baatuun qabeenya hedduu balleessanillee. Laakum guyyaan dabaluun nama 100 hedduu qabamuuf yaa'utti jira. Mootummaan Ameerikaa arda dubartii du'itti muraniitiin guyyaa eegachaa turte tokko yaayyuu murtii du'aa hojiirra oolchite. Nama kanaan lubbuu dhabkuun Liisa Montgomery'ti mana murtii federaalaa Indiyaanaa jiru keessatti murtii tanaan lubbuu dhabde. Dubbiin isii tuniin falamaa irra turte. Mana murtii irra maraa turte eegee kalee galgala mana murtii waliigala Ameerikaa akka balleessa suniin adabaan balleessatti mure. Namni balleessaa tan itti muran Liisaan tuniin ganna 14 duratti dubartii ulfu qabdu daa'im garaa keessaa baafattee ofii tolfachuuf dubartii ulfu qabdu fannifteetiin ijjeefte. Warri seeraan isii gargaarammoo Liisaan nam xiqqeennaa rakkoo hamaamtu taakka fakkeenyaaf namni hedduun mara tokko nama qabee buufatu yookaan ammoo giddeessanii bira rafaniitii fi waan hedduu hamaamtu keessi dabarte sunumaan mataan fayyaa dhabde nam mataan fayyaa hin taatiin balleessatti muranii jedhaniitiin falmaaf ba'an. Warri seeraan isii gargaaru tun seer malee jaleetiin falmaaf ture mana murtii waliigalaa ammoo fudhan. Chaayinaan godin isii lam keessatti korona haaraa waan arganiif muddamsu keessa jiraachuu isii addunyaatti himatte. Chaayinaan eegee adoolessa dabre keessa vaayirasii ofirratti argiteeti asitti dhiyootan keessa akka malee muddamuu isii biyyatti himachuu jirti. Godini korona irratti argan haaraa kunene agi tokko hobirii gamkaabaati achitti nam 90 irratti argan. Akka gabaas koomishinii biyyisuunitti walumattuu yooyyuu deebisan korona haaraa kana Chaayinaa keessatti nam 115 irratti argan. Godini dhukkuba keessatti argan kunene godin dhibiin lafa dhibii walanqatetti ofii wallaanuu jira. Godini dhibiin dhukkuba keessatti argan ammoo Hilongjiang jedhan achitti nam 16 caala irratti argan. Qorsi Chaayinaan dhiba kanaan ofirraa dhoowwuuf hojjechuu jirtu akka qorattooti Biraazil jedhanitti harka 50 waan faayidaa qabaati. Addunyaan qorsa argattan walirra marsa nama ofiitiin wallaanuu jirti. Xaaliyaanii warra algalaa fi amala badda biyyi isaanii dhagaa dhoowwuun jedhaniitiin bareedduu fi himachaa ba'an miseensota maafiyaa har'a jalqabaniitiin himachuu jiran. Nam 320 akka kanaan himachuu jiran waan akka saamichaa waan akkannaa qorsi seera malee gurgurachuuf waan hedduun himachaa bahan. Miseensota maafiyaa Xaaliyaana keessatti wanjala hedduun himachaa bahan. Duun ammaaf qabtanu soraa lafeeti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guutummaa Itoophiyaa keessatti weerara dhukkuba COVID-19 to'achuuf ni gargaara ka jedhame akka isin tajaajiluuf maaskii keessan godhadhaa sochiin jedhu ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaan har'a ifatti labsamee jira. Ministeerittiin ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa sadarkaa dhukkubi COVID-19 irra jiru yaaddessaadhaa jedhu.
Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi. Itoophiyaatti namoonni 125 ol ta'an vaayirasii koronaatiin qabamaniiru. 2,400 ol kan ta'an ammoo vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeera. Kanneen vaayirasii kanaan hubaman keessaa 57 ol jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an kan lubbuun isaanii darbe keessaa immoo 70 ol akka ta'e ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee COVID-19 yeroo ammaa Itoophiyaatti sadarkaa yaaddessaarra jira jechuun ibsaniiru. Dhibeen kun ammas namoota baay'ee qabaa jira. Namoonni 1,000 lakkaa'aman qabamaniiru. 2,000 ol kan ta'an ammoo lubbuun darbeera. Lakkoofsi kun xiqqaa akka hin taane namni hunduu ni hubata. Haa ta'u malee haala amma mul'achaa jiruun dhibee kana xiqqeessanii ilaaluu fi of eeggannoo barbaachisaa taasisuu dhiisuun ni mul'ata. Tatamsa'iin vaayirasii kanaa Finfinneettis ta'e kutaalee biyyattii bakka adda addaatti dabalaa jira. Osoo ofirraa ittisuun danda'amu lubbuun nama tokko vaayirasii kanaan darbuun hin barbaachisu. Kanaaf sosochiin amma eegalame kun namni hundumtuu itti hirmaatee tatamsa'ina vaayirasii kanaa ittisuu qaba. Lubbuun namaas sababa vaayirasii kanaan darbuu hin qabu. Akka Dr. Liyaan jedhanitti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeera. Keessumaa immoo namoonni dhibeen kun daran itti hammaate lakkoofsi isaanii guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa jira. Kanaafis sosochiin akka duulaatti ji'a 6 turu kun haguuggii afaanii fi funyaanii godhattan malee tajaajila hin argattanii kan jedhu kana milkeessuudhaaf hundumtuu gahee isaa bahuu qabas jedhan Dr. Liyaan. Magaalaa Finfinneetti lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii akka dabaluuf sababni dagannaa fi maalla dhibdeedhaa kan jedhan sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti hoogganaa dhaabbilee tajaajila kennanii obbo Yaanxiraar Abbaay. Osoo ofirraa ittisuun danda'amu lubbuun wareegamuun hafuu qabaa jiran namni hundumtuu akkaataa ministeera fayyaa Itoophiyaa jedhatti eeggannoo gochuu qabas jechuun dhaamaniiru. Magaalonni ollaa Finfinneetti argamanis sosochii akka isin tajaajiluuf haguuggii afaanii funyaanii godhadhaa jedhu kana hojiitti hiikuudhaaf akka jiran ibsaniiru. Obbo Biraanuu Baqqalaa kantiibaa magaalaa Sabbataati. Magaalli Sabbataa giddugala indaastiriiti namoota hedduu keessummeessiti. Kanaaf COVID-19 ittisuudhaaf yeroo kam caalaa amma xiyyeeffannoon hojjennaa jedhan. Akkaataa hammeenyummaa dhibeen kun ittiin miidhaa diinagdee miidhaa hawaasummaa inni geessisaa jiruu fi of eeggannoon taasifamaa jiru baay'ee laafadha jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Haala qabatamaa magaalaa keenyatiinis hanqinaaleen kun bal'inaan mul'atu jechuudha. Keessumattuu akka waan dhibeen kun garmalee xiqqaateetti akka waan dhibeen kun badeetti qaamni fudhatee of eeggannoo gochuu dhiisuus bal'inaan akka jiru ilaaluun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf hammeenyummaa rakkoo kanaa sirriitti ilaallamee dhibeen kun miidhaa kanaa olii osoo hin geessisin hawaasni dursee akka of eeguu danda'u tumsa barbaachisu akka gochuudha qabnu karaa kanaan sirriitti cimneetti deemuu danda'uutu nurra jiraata. Daawul magaalaan keenya Finfinnee irraa dhiyeenya gabaabaa irratti kan argamtu. Kanaan alattis uummanni keenya bal'aansaa jechuudha. Uummanni wal keessa kan deemu daldala Finfinnee oolee kan galu bal'inaan jira. Kanaaf sadarkaa sanatti of eeggannoon barbaachisu godhamaa akka hin jirredha kan ilaalaa jirru waan ta'eef naannoo kanarratti sirriitti xiyyeeffannee of eeggannoo cimaan akka godhamuudha qabu karaa keenyaanis qophii barbaachisu hunda gochuun nurra jiraataa kan jedhu sana kaasuudha. Tatamsa'inni vaayirasii koronaa dabalaa jira. Namoonni ammoo jiraachuu dhibee kanaayyuu shakkii keessa galchuun of dagataniiru. Of eeggannoon taasisamu akka yeroo jalqaba eegalame miti kan jedhan ammoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Salamoon Abbabaati. Kanaaf sochiin dhibee kanaa biyya keenya keessa yeroo galutti of eeggannoon uummanni keenya godhu waliigala hawaasaadha sochiin taasisaatu sochii baay'ee gaarii ture. Haa ta'u garuu adeemsa keessa ammoo xinnaatti dhibeen kun ji'a 10 dabarsee jira. Kana keessatti ilaalchuun mata keessa baay'ee dadhabaa ta'ee jira. Akka waan dhibeen kun badetti akka waan dhibeen kun nama ajjeesnetti ilaaluun kun jira. Garuu immoo dhibicha hundi keenya hubannuuf arginutti baay'ee dabalaa deemaa jira. Daballi isaa ariitiidhaan dabalaa deemaa jira. Namni akkasuma du'aa deemaa jira waan ta'eef kanarraa ka'amee immoo irra deebi'amee sagantaan akka biyyoolessaatti labsamaa jiru kun akka magaalaa keenyattis irra deebinee sochii uummataa qaqqabsiisuu hubannoo uummataaf uummanni akka ofirraa eeguudhaa fi rakkoowwan dhibeen kun namarratti fiduu danda'u dursanii hubachuudhaa fi hawaasni hundi isaadhaa ofiisaa eeguudhaan irra deebiin hubannoo bal'aamuudhaa fi uummata fayyaalessaaf dhibee kanarraa walaba ta'e nurra jiraatu waan ta'eef kanaaf sochii kanas akka magaalaa keenyatti irra deebinee kan finiinsinuu fi kan itti fufsinu ta'uu isaati akka bulchiinsa magaalaa Sulultaatti kan yaadaa jiru. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti namni kamuu mana isaatii wayita bahu haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuu akkasumas of eeggannoowwan godhamuutii qaban saanitaayizarii fayyadamuu harka saamunaa fi bishaan qulqulluudhaan dhiqachuu fageenya of eeggachuu fi harka wal qabachuu dhiisuudhaan dhibee kana ittisuu irratti xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Har'a Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira.
Aagituun intala cimtuu fi xiiqeeffattuu turtee jedhu maatiin. Muktaar Jamaal Finfinneerraa gabaasa nu erge qaba. Dubartiin Oromoo gaafa muddee 23 bara 2013 biyya Xaaliyaanaatti harka namaatiin ajjeefamte Aagituu Eda'oo Guddataa bara 1987 erga barumsa sadarkaa lammaffaa xumurteen booda biyya Xaaliyaanitti deemuu isiitu himama. Aagituun biyya Xaaliyaanitti illee yuunivarsiitii Tirentiinoo galuudhaan barnoota saayinsii hawaasaa yookaan ammoo sooshoolojiidhaan digirii duraa argachuu isiitu dubbatame. Miirri ijoollummaa isiitiin waliin guddate xiiqeeffattuu, kutattuu, jijjiiramaaf onnattuu ta'uun isii hojii cimaa namoonni hedduun itti bu'uudhaa hin oggine akka jalqabdu isii taasise jedhu maatiin. Miseensa maatii Aagituu ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Damee Abarraa haala guddina Aagituu akkas jedhanii jiru. Ishiin ijoollummaadhaan biyya kanaa deemtee Xaaliyaanitti barumsa baratte as deebitees hojii biyya kanatti yaaltee turte garuu ta'uu dinnaan biyya sanitti deebitee achitti lubbuun ishii darbe. Xiiqeeffattuudha. Xiiqeeffattuu intalaati. Mo'achuu malee mo'atamuun barbaaddu waan qabde san hin dhiistu. Yeroo tokko biyya kanatti investii godhattee dhufna yeroo gabaabaatti kan deebii irraa argattu daldala yeroo gabaabaatti si deebisu maaliif hin galle lakki hawwiin kiyya qonna keessa hin jiraate qonna ammayyaa eegaluudhaaf waa tokko calqabdee turte biyya kanatti. Aagituun jiruu isii hinjifachuu qofa osoo hin ta'in rakkoo gadadoo dhala namaa irratti ga'u kamiyyuu kan balaaleffattuu fi falmattullee jedhan. Kalaqa hojii qofaan osoo hin ta'in falmattuu mirga namoomaatiin illee hedduun isii himan. Gara laafummaa fi naatoon isiin namaa qabdu kuni namoota hedduu kan gargaaraatiin hin turte sadarkaa qindaawaa fi dhaabbataa ta'een illee biyya gargaaruudhaaf hawwii guddaa akka qabaataatiin hin turte himu namoonni itti dhiyaatan. Keessaafuu jiruu qonnaan bulaa Oromiyaa jijjiiruu keessatti hawwii guddaa qabaataa turte kan jedhan ammoo kan dhiyeennaan isii beekan obbo Gammadaa Ol'aanaati. Aagituun amma Baalee Roobeetti hospitaalli warra sammuu isaanii darbe yaalu saayikaatirik hospitaal kan Baalee Roobeetti ijaaramaa jiruuf qarshii guddaadha kan isheen fandirees gootee biyya alaarraa fiddee hospitaala sana gargaaraa jirtu. Dhaabbilee gurguddoo biyya alaa itti fufiinsaan akka isaan qarshii argachuu danda'an gargaarsa taasifteetti. Inni biraan Aagituu wajjin anis kan dubbachaa ture qotee bultoota Oromoo naannoo kana jiran keessumaa naannoo Salaalee fa'aa aannanii wajjin warra wal qabatee jiru kan dhuftee leenjisuudhaaf isa kanaaf immoo teekinooloojii xixiqqaa oomisha aannanii isaanii kana gara sona biraatti dabalanii guddisuu akka danda'an hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabna turre. Egaa hin taane fedhii waaqaan ta'a. Akkasumas horsiisee bultoota karrayyuu jiran gargaaruudhaaf hiriyaan keenya tokko wajjiniin roobaa bulgaa wajjiniin waliin dubbachaa akka turan odeeffannoo qabna. Seenaan dhalootaa sirna awwaalcha Aagituu irratti dubbifame akka jedhutti fakkiin dubartii cimtuu fi tattaaffattuu Aagituu Eda'oo mana jireenyaas illee Xaaliyaan keessa bakka Vaaldeemooceen jedhamutti ijaarattee jiruu fi hojii isii kan re'oota horsiisuudhaan baaduu oomishuu akkaan babal'isteetiniin ture guutuu Xaaliyaanaatii fi biyyoota gama biraallee qalbii hawwateetiniin ture jedha. Aagituun dhalatteetiniin kan guddatte magaalaa Finfinneetti ta'ullee hojii isii hanga gaafa lubbuun dabartuutitti hojjetaatiniin turte re'oota horsiisaa baaduu oomishtu kana ammoo amala isii kan ijoollummaatiin kan wal qabsiisan maatii obbo Eda'oo ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maammoo Gadaati. Muuxannaa horii horsiisuu kanaa shawaawwan bakka jedhanitti gamasitti bakkeen isiin warri isiidhaa jedhataa ture naannoo sanitti yeroo baay'ee hoggaamanii barnoota cufamu baadiyyaa deemtetti baadiyyaa bira aadaa kanas akka barattu afaan oromootis akka maatiirraa sirriitti barattu abdii qaburraa abbaan gamas erga ture gara baadiyyaatiin ergaa achi barattu immoo warri horii qaban kana wajjiniin ooltii ilmaan re'ee kana maal waan adda addaa kana wajjiniin taphachaa turte jechaadha. Kanarraa fe'iin jaalalli horiidhaa kun jaalalli re'eedhaa kun kan keessatti uumamuu danda'e hojii hoosan baadiyyaa deemtee bu'aa daa'imummaadha warra fira baadiyyaa jiru wajjiniin quunnamtii goote horiidhaan wal quunnamtu santu fe'ii re'ee jaalatuudha kana keessatti uume. Aagituun hojiilee gaggaarii hojjetaatiin turte qabattee karoora gara fuulduraatitti biyyaa fi saballee jijjiira jetteetiniin yaadaatiniin turte kudhaammattee gaafa guyyaa tasaa muddee 23 bara 2013 bakka jireenya isii Xaaliyaan Vaaldeemoocheetti lubbuunsii harka namaatitti darbe. Reeffi Aagituu Eda'oo Guddataa ammajjii 4 bara 2013 Xaaliyaan irraa magaalaa Finfinnee kan gale yoo ta'u guyyaa har'aa ammajjii 5 bara 2013 bakka awwaala bataskaana Qidduus Phexros Phaawulos Gullalleetti argamutti
qaamni isii boqachiifamee jira. Aagituun abbaa ishii obbo Eda'oo Guddataa Dagaagaa fi haadha isii aaddee Ilfinesh Takkaa irraa ammajjii 23 bara 1930 dhalattee umrii isii waggaa 43tti addunyaa kanarraa du'aan boqatte. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tibbana dargaggootaaf dubartoota hojii hin qabne 28,000 ol ta'aniif torban lamaaf gosa hojii isaan irratti hojjechuu barbaadaniin eega leenjisee booda gara hojiitti akka seenan taasisee jechuun ibsee jira. Dargaggoo Gammadaa Dhaabaa bara 2010 yuunivarsiitii Walqixxeerraa digirii jalqabaan eebbifame waggaa 3 osoo hojiin argatiin akka ture dubbata. Dargaggoonni akka Gammadaa gosa barnootaa garaagaraan dhaabilee barnootaa olaanoo fi kolleejii ogummaa adda addaa irraa leenjifamanii eebbifaman hedduun waggootaaf hojii dhabeeyyii ta'anii turuu isaanii VOA'f ibsanii jiru. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi. Dhaabaa jiraataa magaalaa Finfinneeti. Bara 2010tti gosa barnootaa barsiisummaatiin digirii jalqabaan eebbifame. Gammadaan guyyaa eebbifame irraa eegalee hojii barbaacha joora malee guyyaa tokko milkaa'ee akka hin beekne dubbata. Carraa hojii uummachuus hin arganne kan jedhu dargaggeessi kun bara kana dargaggoota hojii dhabeeyyii akka isaa waliin magaalaa Finfinnee keessatti hojii daandii suphuu irratti gurmaa'ee jira. Gammadaan gosni ogummaa inni ittiin eebbifameef kan inni hojjechuudhaaf qophaa'e wal simuu baatus leenjii bultii 15f bulchiinsa magaalaatiin kennameefiin gara hojii kanaatti bobba'uuf qophii ta'uu dubbate. Namni kamuu abdii osoo hin kutatiin nuffii tokko malee yoo carraaqe guyyaa tokko ni milkaa'aa jechuun imala isaa akkasiin ibseera. Amma ammaatti hojii illee jalqabnee hojii dhabaan ture. Carraa gurmaa'aa amma ammaatti hin arganne waggaa kana kan hin argadde hojii immoo appilaayii gochaan ture deemee appilaayii gochaan ture amma ammaatti kana wanti hin argadde. Amma mangatti ganaa wayii daandii gaa gurmoomne booda leenjii gaa fudhannee leenjii gaa amma gara hojiitti galuu fedhanneetu leenjii fudhanneera leenjii akka ga'utti fudhanneera. Namni kamiyyuu abdii kutachuun hin barbaachisu nus kanuma keessa jirra waan fedheefiyyuu tattaaffatee namni fiigee yoo ogummaa isaatiin hojii kamiyyuu hojjechaa gurmii jiru gurmaa'ee kan ammoo hojiitti hiikuu fi ammuma argatee daabbootti waamu tokkotti fixuu otoo hin taane karoorsee hojii kana isa qarshii argate kana gara hojiitti jijjiiruu qabaa jedheetanii kan yaadu. Hojiin tuffatamuun hin qabu bakka hojiin kamiyyuu hojiin qabini hojii tuffachuun sirrii miti. Hojii qabatanii ammaaraacii bukkeedhaa barbaadutu filatamaadha jedheeti kan yaadu maaliif namni utu tokko hin jedhin lama hin jedhu waan ta'eef hojii xiqqaatu hojii xiqqaa ta'e qabee chi booda immoo filannoo yoo argate hojii biraatti darbuu qaba malee hojii tuffachuun hin barbaachisu. Ani akka kootti hojiillee hin tuffadhu. Kamiyyoo ta'eyyuu hojii kamiyyoo ta'eyyuu hojjechuu fi fedhan qaba. Shamarree Hayaaxahaa namoota carraa hojiin uumameef keessaa ishii tokkodha. Bara 2012 digirii jalqabaatiin eebbifamte. Yeroo ammaa kana magaalaa qulqulleessuu fi balfa dhabamsiisuu irratti hojjechaa jirti. ዲግሪ ተማሪ ነበርኩኝ ከዚህ በፊት ስራ አልነበረኝም ትምህርት የጨረስኩት በቅርቡ ነው barattuu barnoota digirii jalqabaan ture barnoota dhiyeenyan xumure kanaan dura hojii hin qabun ture kanan irratti gurmaa'e balfa goggogaa dhabamsiisuu irrattidha balfa kana akkamittiin akka dhabamsiisnuu fi akka gargar baasnu akkasumas akkamittiin of eeggachuu akka qabnullee leenjii fudhanneerra barattoonni ana dura eebbifaman ni jiru carraa hojii bal'aas qabu turan garuu hojii tuffatu anaanillee digirii osoo qabduu jedhanii haamlee na buusu garuu namni kamuu tokko jedhee lama jedheetaan waan namanuuf hojii kana filadheen hojjedha aadaan hojii tuffachuuf filachuu dargaggoota keenya biratti fooyya'uu qaba ergaa jedhuun qaba. እና የሥራ መናቅ ባህላቸውን ቢተው ወጣቶች ማስተላለፍ ፈልገው መልእክት እሱ ነው። dargaggoo Waaqumaa Mazgabuu digirii jalqabaan erga eebbifame bubbuleera. Hojii qacaramus ta'e gurmaa'anii hojii uummachuudhaaf carraaqaa akka ture dubbata. Haa ta'u malee waggoota lamaan darbaniif dargaggeessi kun milkaa'uu hin dandeenye. Bara kana carraa hojii bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii dhabeeyyiidhaaf mijeesseen gurmaa'ee hojii eegaleera. Kanaan dura hojii dhabaadha baratnee eebbifamnee taa'ee turre carraa kana uumameen immoo kanarratti gatii arganneef amma kanarratti hojii jalqabuudhaaf qophaa'aa appilaayii ji'oogiraafiidhaan eebbifame digirii jalqabaa carraa hojii qacaramuun arganne
amma konistirakshinii irratti. Riilishinii qaba siviilii wajjin kan keenya waajjira lafaa wajjin xinnoo walitti keenya gatii qabuuf konistirakshinii warra siviilootinis jiru jaraa wajjin infoormeeshinii sheer walii goone irratti hojjechuudhaaf qophii keenya raawwanneerra. Inni ta'uu danda'a carraa hojii dhuunfaas argannaan gara kootiin nan hojjedhee yaada. Isaa kana immoo amma irraatti gatiin arganneef kun uumamuu isaatiif immoo baay'ee natti toleera. Warra kaan jiranuunis aan jechuu kanan barbaadu carraa hojii kan dhuunfaas argatan kan mootummaas ta'e uumamus uumamuu baatus carraa hojii qabna taanaan jabaannee cimnee hojjechuudha qabna jedhan. Bara 2013 baatii sadaasaa xumura carraan hojii addaan bahan magaalaa Finfinneetti balfa magaalattii keessaa dhabamsiisuu, magaalaa magariisa taasisuu, qonna magaalaaf kanneen biroo warreen magaalaa bareechan akkasumas immoo madda galii ta'uudhaan namoota hojii dhabeeyyii ta'aniif carraa hojii uumu jedhamanii addaan baafaman akka ta'e odeeffannoon bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argame ni ibsa. Kanaafis dargaggootaa fi dubartoota hojii hin qabne calaluudhaan 28,000 ol kan ta'an hojii isaanii hojjechuu fedhan irratti leenjiin kennamee fi tibbana hojii eegalaniiru. Hojii kana kan ittiin hojjetan baajanni birrii biiliyoona 1 olii fi lafti kaarimeetirri miiliyoona 2 ol dargaggootaaf dubartoota kanneeniif kennameera. Magaalaa Finfinneetti baay'inni hojii dhabeeyyii sadarkaa olaanaadhaan dabalaa waan jiruuf furmaata waaraa barbaaduun dirqama ture kan jedhan sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa damee mana qopheessaa kan ta'an obbo Xiraatuu Bayyanaati. የስራ አጥና የጎዳና ተዳዳሪ ቁጥርን በከፍተኛ መጠን እየጨመረ በመሆኑ lakkoobsi hojii dhabeeyyiif jiraattota daandii irraa dachaan dabalaa waan jiruuf rakkinicha karaa furuu danda'uun hin hojjetamne magaalattiin jeequmsa hawaasummaa fi siyaasaa olaanaa ta'eef saaxilamuu dandeessi. Kana waan ta'eef rakkoo kana kan hubate hooggansi jijjiiramaa magaalattii qulqulluuf magariisa kan uffate taasisuun dargaggootaaf dubartoota hojii dhabeeyyii ta'an 28,000 oliif carraa hojii uumee jira. Dargaggoonni carraa hojii kana keessatti qooda fudhatan aadaan hojii tuffachuu fi hojii filachuu dargaggoota biratti mul'atu hafuu qaba. Hojiin kamuu madda galii taanaan harka namaa eeggachuurra hojjetanii buluutu filatamaadha jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.